Fiqir minqir maaloo isin gaafa isin jettan sana dhaggeeffadheetanii dhugaa seenis isin duukaa bu'een ture. Si duukaa bu'een ture. Si duukaa bu'een ture. Isa dhaggeeffadhe. Har'aaf bor keessaati irra fooyya'a jedheetanii eeggataa ture. Har'a garuu nan dadhabee biyya tun irratti du'ee lafanitti booniyyuu lafanitti dhaqee boon dhabee jedhee miti akkasuma kan inni. Kunis dhugaadha. Of deebi'ee yoo kaleessa anumata ol si baasee har'a ol si baasee tan immoo akka itti si buusu dhabee tan hin gadi taa'ee boo'aadhaa si buufadhee jedhe dhugaasaati maal soba maalii qaba kunis dhugaasa dubbate. Isa duuba waan inni dubbatu poolitikaa isa duriiti kan inni haasa'u biltsiginnaanis isa irratti rarraateetiti deebisuudhaatiif barbaadde. Kanaaf ergaan ani qabu waa'ee kana irratti maaltu argame kan jedhu isa sii ta'u dhugaasa ta'e dhugaa haaluu isaan joorin dhugaan dhugaadhumadha. Waan keessa jirtu si yoonni dubbate. Yoo amma Oromoo tokkotu waan kana ilaa warra amma sirba isa deebisan jiru mini kanaan dura isheen barcuma xinnoo tokko lafa kaa'ee sirbeera mini gaafa sanatti sirbitan gaafa farda adii sirbitan waan kan keessan kan gaafa fakkaatu. Yoo dhugaadhaaf dhaggeeffattanii akka artistiin isinitti himetti fudhachuudhaaf barbaaddu taatanii wacan barbaachisu dhugaadhuma dhaggeeffadhaa. Hamma tokko kan inni dubbate poolitikaa isaa durii haasa'e. Inni tokko garuu kan mataa isaatiiti kan inni haasa'e. Waan ofii isaati kan inni haasa'e dhugaadha kan inni dubbate. So lamaansaa walitti makuun barbaachisu jechuuf hin jedhe. Lamaansaa walitti makuun barbaachisu. Inni suni waan inni irratti dubbate durii jalqabeeyyuu ejjennoo isaati. Finfinneen biyya kooti jechuun durii jalqabee ejjennoo isaati. Finfinneen immoo kan Oromoo yoo ta'e namni tokko sirbituu tokkotu Finfinneen kan kooti jedhee sababa kanaatiif jettanii mataa ofirraa ciruu miti kan isin barbaachisu tikfachuudha kan isin irra jiru. Kan kooti yoo jettan gadi baatanii tikfachuu, eeggachuu, mirga keessan kabachiifachuun kan keessani malee kan Oromootiin hin jedhala. Kan keessanidha. Isinumatu eegsifata malee nama tokkotu sirba kanaan dura sirbaa turres deebisee keessa deebi'eetti sirbe jedhee mataa ofirraa ciruun birrii miliyoona meeqa kaffalanii deebisuudha yaaluun dadhabina. Of amanuu dadhabuudha. Namni uummata Oromoo kan ta'e ilaa uummanni Oromoo uummata dhugaati. Waaqni Oromoos dhugaan ilma waaqaati jedha. Waaqni Oromoos abbaa dhugaati. Dhugaa barbaaduudha malee kan isinirra jiru maal takkannaan jedhee kanuma boo'icha keessa oola waan kaleessa jedhu jedhe waan haaraa waan jedhe hin qabu. Ejjennoo isaati, mirga isaati falmachuun. Kan saa maa falmataadha moo amma dubbiin? Maa kan saa falmataadha moo? Ejjennoo isaatiif falmataa jira. Atis ejjennoo qabda yoo taate milkeessa. Atis falmadhu ejjennoo keetiif. Isa kan keetiitiif falmadhu malee maa akkannaan jedhee jettee boo'ichis hin barbaachisu. Homaa tokko hin barbaachisu. Biltsiginnaanii mootummaa dadhabduu, mootummaa doofaa waa ta'u kan hin beekne waan ati dhugaa sana dhiistee sobaan akkatti jalatti baqattuuf jalatti hiriirtuuf waan inni gochaa jiru hamma yoomitti goyoomta. Isa keessa jirtu dhugaa isa keessa jirtu tuu beektu akka dhumtu tuu beektu akka baddaa jirtu akka gadadoo keessa jiraattu beeloftee akka jiraattu tuu beektu waa'ee Finfinnee haasofte. Maal naqamteen immoo qabdaa? Jimma immoo qabdaa? Nama naqamtee mana irratti ijaarrattanii hoteela irratti ijaarrattanii hoteelli kun kan kootii ittiin sooroma bahaa ijoollee kun ittiin guddifadha kan jette anatu karaa qaxxitaa tokkoon ijaarradhaa jedheeti mana sirraa diigaa oolu siin kaffalu moo kan siin jedhu mootummaa kan kooti kanatti jettu miti mootummaa naannoo Oromiyaati miti nuti hin baafnu kan jedhe mootummaa naannoo Oromiyaati miti isa qabsaa'uu dhiiftee raawwatte isa mana sirratti diigu isa ijoollee si jalatti fixu isa ijoollee si xiyyiitiidhaan si jalaatiiti haadha waame kottuu ilaale jedhee si jalatti fixu. Isa dhiistee raawwatteetiti nama kan biraatu ejjennoo isaatiif natti falme jettu qaaniin hin jiru. Qaaniin hin jiru uummata Oromoo keessa. Saalfiin hin jiru uummata Oromoo kana keessa. Yookiis garasaa waan dhufna kanaaf nan dhiisa. Kanaaf ilaa uummanni Oromoo uummata dhugaa hordofudha. Dhugaadhaaf jiraata malee sobaaf hin jiraatu. Uummanni Oromoo waaqni isaa yookaan itti himee dhugaan ilma waaqaatee dhugaan painful yoo taate iyyuu dhugaa liqimsu. Waa'ee mirga keetti kan dhufe immoo mirga keetiif falmachuu. Kanuma kan hin jedhan.
E